Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu. YouTuber keessan irra seentanii chaanaalii Kamal App jedhamu kana subscribe yoo gootan waa hedduu irraa barattu jeetiin yaada. Egaa har'a kan isin garsiisu karaa salphaa fi saffisa qabuun akkamitti akka Twitter banachuu dandeettan isin garsiisaa nafaana jira. Dura dursoo emailii yookiin lakkoofsa bilbilaa qopheeffatu. Kana keessaa emailii yoo qabaattan irra baay'is itti aansuudhaan appilikeeshina Twitter jedhamu kana App Store yookiin Play Store irraa daawwachuu godhatanii gadi buufattu jechuudha. Kana booda Twitter keessan irra seentu. Create account. Asirratti maqaa keessan asirratti emailii yookiin lakkoofsa keessan yoo emailii barreessuu barbaadan akkanatti yeroo tokko irra cufaasanii gara gadiitti bakka kana tuqxu jechuudha. Kana booda asitti ammoo guyyaa dhaloota keessanii barreessitu. Erga haala kana maqaa emailii fi guyyaa dhaloota keessaniitti guutan booda next kan jedhu kanarratti tuqastu. Ammas gara gadiitti dhuftanii next kan jedhu tuqastu. Sana booda sign up kan jedhu irratti tuqaasudha. Ammas irratti verification gara emailiitiin isin ergaa emailii keessan irra deemtanii fudhatu. Kunoo haala kanaan emailii na verification koodii emailii irratti na erge jechuudha. Kanaaf fuudhee karasitti galcha. Asirratti amma ammoo gara gadiitti dhufuudhaan next jettu. Asirratti kun amma ammoo password isin jira lakkoofsa 8 kan hanqan itti naqxu jechuudha. Erga haala kanaan lakkoofsa 8 fi waan hanqan itti guuttanii booda password keessan jechuudha. Lakkoofsaa fi qubee garaagaraa yoo gootan baay'ee sana booda next kan jedhu asirratti tuqastu. Fuula kana fakkaatu isinii dhufe footoo keessa galchuu barbaadan asirratti tuqaasuudhaan yookiin skip jechuudhaan keessaa baatu jechuudha. Mi'aan footoo galchee itti deebi'a. Erga haala kanaan footoo keessa filattanii asirratti apply tan jettu kanarratti tuqastu. Kanaafuu darbee jira. Next kan jedhu tuqastu amma jechuudha asitti. Amma asitti dhufee yaada keessan asi barreessaa jira. Fiituun barreessitu yoo hin feene immoo gara gadiitti skip for now kan jedhu kanarratti egaa asitti waan ta'e wayii erga barreessitan booda yaada keessan next bakka jettu kanarratti tuqastu. Not now kan jedhu kanarratti tuqastu. Skip for now kan jedhu kanarratti tuqastu. Next kan jedhu kanarratti tuqastu. Wow, Twitter haala kana banattanii jirtanii jechuudha. Kana booda amma waan tokko tweet godhuudhaaf bakka kanarratti tuqastu. Asirratti waan yaada keessanii barreessitaniiti gadhiistu jechuudha. Haala kanaan tweet kan jedhu irratti tuqaastanii waan barbaadan gadhiistu. Kanaafuu haala salphaa kanaan irraa fayyadamuu dandeessu. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Like, comment godhaa.